Rada buu keessaa miti. Namni fuudhin qalbiin isaa hidhamtuudha. Yaanni isaa hidhamaadha. Akkuma nama mana hidhaa jiruuti gabra yoo jaanni taa jechuudha. Ammoo hanga guyyaan gahuutti hin jirjirin. Si deebisa jeeyyaadha. Mashaallah. Sheekh erga gammachuun fuudha keessa jiraatte gammachuu tana eenyu garamiin dhufti gammachuun? Gara intalaatiin dhufti, gara haadha manaatiin dhufti moo gara abbaa manaatiin? Gamda qaama kamtu gammachuu tanaaf sababa ta'a? That's my question. Gammachuun gamalachuutiin dhufti akka ija lamaanii akka harka lamaaniitii addaan bahuun ta'anii ammoo jaan hayyoonni islaamaa oguu dubbatan eenyuuturra gammachuu fiduu dandayaa jechuu irratti oguu dubbatan abbaan manaa akka mataati haati manaa akka morma yookaan gateetii mataan irra jiruuti namaa yoggaa laalan mataa harka malee matuma sanuu hamirgaa bita duuba dura naanneessu eenyu morma kanaa jechuudha. Bultiin bakki irra dhaabbattu gateetiin bultiin irra dhaabbattu gammachuu ka irra fidu ka gadda fidu ka gammachuu fidu ka mana isaa kana kara fedhetti shufferee kara fedhe garagalchuu danda'u haadha manaati ammoo shoorri isaan lachuutuu qaban gurguddaadha jechuudha. Eewaa. Dubbiin warra dubartiitti qubalaatte jechuudha. Hanga takka. Shifeerree hedduu jira bara Ramadamaa jechuun maasa qophootee dhaggeeffachuu jirti. Najjaashoo yoo kanaan si deebuu baatte Oromoon akkam jetti beektaa? Abbaan manaa utubaadhaa jaan utubaa manaatii jaan. Manni utubaa malee dhaabbachuu danda'us hanga tokko utubaa malee dhaabbachuu ni danda'a fooyya'ee jechuudha. Haati manaa immoo ifaadhaa maabiraatiidha. Maabiraatii malee wanti takka illee ni dalayti makiinaan hin dalaytu. Wanti takka ifu manni dukkana. Bareechituun jechuudha. Ta mana bareechitu, ta bultii bareechitu, ta bultii san qananitti deebistu haadha manaati jechuudha. Sheekh Gaamitti Anta. ما هو الأساس في نجاح الحياة الزوجية؟ أساسني بولتي خيستي بولتي ملكويتي يجون بولتي الكم أساسني بولتي الأمال مال الرد أبتي بولتين كافي تنادي بيسا Bakkummaan qaladheefuu tana jeeje awwala irratti wanniin dubbadde wanniin ani irraa isinii dubbaddu qabxii sadii jeetiin dubbadde sadeen san keessaa takka sodaa rabbiiti. Irra guddaan namaa dura osoon kanatti hin dabarre wal qabatuu wallaaleeti bultii gadda deebise bultiin takkaa du'aa takkaa jiruudhaa jenneemi dubartiin faan akka shaamaatii jaan dhiiraaf shaamaan yoo ibsachuu beekte ni ibsattaa yoo ibsachuu akkatti qabattu wallaalte shaamaan harka si guba jaan. Isumaas si guba jechuudha dubartuma sanii deebi'ee si guba. Kanaafuu gama gaafii teeta dhumaa sanatti hoggaan deebi'u asaasni bultii keessatti wanniin arraan tana sagantaa arraan tanaa tanatti qalbii xiyyetti ifamuu barbaadu. Qalbii teessanitti onnee teessanitti himuu barbaadu. Wanniin sagantaan tun ustaazota laallatti, barsiisota laallatti, sheekota laallatti. Warra bebbeekamoo kana laallatti juuf waa cufa keessatti milkaa'ina wanni fidu sodaa rabbiiti. Rabbiin akka jiru quraana isaa keessatti ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا qaban keessatti rabbi firraa eegu namni tokko tokko akkamitti sodaan rabbii bultii keessaa maal gootii jechuun mala habiibi sodaa rabbiiti jechuun bar salaata qofaa miti bar zakaa kennachuu qofaa miti bar soomana qofaa miti hajjii qofaa miti